Akkam jirtan hordoftoota YouTube kiyyaa har'amoo Nuuroo Bazadee jedhanii yeroo baay'ee namoonni hedduun jechuudha anumtuu kana dura jechuudha konkolaataa kiyya maashinaan hin miicaa Euro 18 jechuudha maashinaan garuu yeroo dhiyeenyaas yoo xiqqaate waggaa 2 akkas asii dhiiseera maashinaan miicuu jechuudhaan konkolaataa harkaan hin deeme miicadha bakka kana fiddanii beektanii baay'een keessanii garuu itti yaaddanu Euro 3 qofaan akka ajaa'ibaatti konkolaataa kana miicce jechuudha Euro tokkoon kunoo saamunaan maashinumarra jira Euro tokkoon saamunaa gixxam itti gootanii itti naqattanii akka kanatti daqiiqaa 2 yoo xiqqaate daqiiqaa 2 saamunaa kana akkasuma irratti dhiistanii daqiiqaa 2 eegdanii kaatanii wanti itti rigan immoo inuma jira kunoo asuma jirannis isaan fuutanii akka daqiiqaa 4 dibbin gootanii rigdanii jechuudha sana booddee akka gaariitti rigdanii waliin geessanii gommaasaas waan hundasaas erga waliin geessanii booddee Euro tokko immoo kafaltanii geessitanii bishaan qulqulluu jechuudha fresh water jedhamu sana bishaan qulqulluu itti gadhiistu jechuudha anga qophaa adda kiyya waan waraabeef waan kana erganii godhee kayitii waraabe soo kanaaf isinitti agarsiisuu hin dandeenye erga akkasii saamunaa waliin geessanii bishaan ammas Euro tokkoon immoo ammallee bishaan qulqulluu itti gannaqxu jechuudha bishaan qulqulluudhaan guutuu isaa irra keessoo jalqabdanii akka gaariitti bishaanichi baay'ee humna qaba akka gaariitti irraa miicitanii kunoo kana fakkeessanii jechuudha kunoo bishaan akka gaariitti naqxanii jechuudha erga akkasii gootanii kaatanii amma meeqa finne jechuudha Euro 2 jechuudha Euro tokko saamunaa itti naqne ofii kan keenya immoo akka gaariitti miicine soo rigne jechuudha Euro tokkoon immoo bishaan qulqulluu itti naqne kana fakkeessine jechuudha konkolaataa amma meeqa finne irra jechuudha Euro 2 amma maaltu nu hafa keessa isaatu nu hafa keessa isaa immoo Euro tokkoon ammallee deebifne bakka kunoo gama sana kunoo amma argitanii Euro tokkoon immoo geessitanii akka ajaa'ibaatti waan meeshaa keessa jira yoo keessa jiraatellee keessaa baastanii waa hunda keessaa gootanii istaaf soogaa maaligaa kan qulqulleessu kun jechuudha istaaf soogaa dhumatti hin beekaane istaaf soogaa geessitanii ammas Euro tokkotti naqxanii immoo sa'aatii dheeraa namaa kennayyuu jechuudha sana immoo akka ajaa'ibaatti sana ammas keessa isaa akka gaariitti qulqulleeffattanii so Euro meeqa ta'a jechuudha Euro 3 Euro meeqa hambifannee jechuudha Euro 15 jechuudha yaa maashinaanii yeroo tokko yoo karaa dheeraa deemtan yookiin immoo ji'a keessaa faa yeroo tokko yookiin yeroo tokko ji'a lamfaa keessaa yeroo tokko akka garaasaa kana jala akka miicamuuf qofa yoo maashina geessitan malee wallaahi isa harkaan miicitantu irra gaariidha jechuudha amma konkolaataa kee yeroo baay'ee amma dheengadduma yeroo gaafanii Faransaay deemu konkolaataan hin deeme baay'ee Faransaay gaafa sana maashinaan miicee jira jala isaallee akka miicuuf jechuudha garaasaa kana jala achi booddee kun amma bakka kana fiddanii jechuudha Euro tokkoon immoo istaaf soogaa kun achi jira achi fiddanii akka kana konkolaataa qullaa hambistanii jechuudha kun argitanii keessaa qoshaashaadha achi Euro tokko bakka maashinaa sana galchitanii kun istaaf soogaa akka gaarii qulqulleeffattanii ekonomiidha jechuudha baate Nuuroo Bazadee no keessaa sa'aatii qabattanii jennaan guyyaa qiddaamee faa guddaa kana faa soo guyyaa qiddaamee qofa guddaa waan jirutti fakkaatu akka gaariitti Euro 3 konkolaataa keessan konkolaataa baalasilxaanii fakkeeffattanii abbaate wallahi billahi Euro 18 hin baasina Euro 15 sun meeqa ta'a Euro 1,500 abbaa minaan farasillaa tokko bita nama biyya jiruuf akkasii baay'ee bakka baasuu qabutti man baasanii garuu bakka akkasii kana immoo nan eeggadha yeroo qabaadhe jennaan asitti dhuftee qilleensa fudhataa qaamni keellee sochii qaamaallee ni goota so haala kanaanii wallahi Euro 3 jechuudha Euro tokkoon saamunaa Euro tokkoon bishaan qulqulluu Euro tokkoon immoo istaaf soogaa kanan godhe konkolaataan yeroo achi gadi baatu konkolaataa baalasilxaanii abbaa ta'e nagaan oola.